history of their own club. Seattle Sounders, this will be the first time that they've actually played this type of competition in what I would... Wancaa Taphattootaa Addunyaa Ameerikaatti dorgomaatiin jiru kanaan taphoonni ramaddii xumuraa edaa yoo eegalan Paris Saint-Germain, Inter Miami, Botafogo fi Palmeiras marsaa mo'atanii darbuuf gahuun Altletico Madrid fi Al-Hilaalin dorgommichaan ala ta'anii. Taphoota xumuraa ramaddii baan shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain goolii 2-0 kilaba Ameerikaa Seattle Surrounders injifachuun marsaa mo'atanii darbuu kilaboota 16 hirmaachisuuf gahe. Taphichaan Paris Saint-Germain olaantummaa taphaa fudhachuun yoo morkatu tapha boqonnaa duraan kubbaa Viitiinyaan gara goolittiin yaalee Kivicha Kvaratskheeliyaan tuquun galtee goolii 1-0 dursaa boqonnaa bahe. Mendes there with the ball in, it's just about touched away, and then fired in! Kanaan duraa fi boodaas yaaliiwwan Deezirii Du'een taayisaatiin ture cimina goolii eegaa Seattle Surroundersiin yoo jalaa fashalaa'u. Daqiiqaa 66 irratti garuu kubbaa Biraadlii Baarkolaa mijjeesseef Ashraf Hakimiin galchuun Paris Saint-Germain goolii 2-0dhaan injifate. Gahumsa dinqii fi amansiisaa mul'iseen waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa kan milkeeffate gareen Luis Enrique Paris Saint-Germain taphoota 4 itti aanaan injifannaan seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf shaampiyoonii addunyaas ta'a. Keessumaa gareen Diego Simeone leenjii Altletico Madrid goolii Antoine Griezmann daqiiqaa 87 irratti galcheen goolii 1-0dhaan Botafogo injifate. Altletico Madrid Paris Saint-Germain fi Botafogo waliin qabxii 6 qixaa qabaatus idaa goolii 1 ofirraa waan qabuuf marsaa mo'atanii darbuuf osoo hin gahin hafe. Taphoota 3 keessaa 2 injifachuun salphaa miti. Gahumsa taphattoonni koo agarsiisanitti nan boonaa kan jedhan leenjisaan Altletico Madrid Diego Simeone murtoo dabaabbootii murteen dorgommicha keessaa baane jechuun akka fakkeenyatti tapha Paris Saint-Germainiin goolii 4-0 mo'aman kaasuun abbootii murtootti quba qabanii. Diibaa kanarraa qabxii 6 fi kuufama goolii 5 kan qabu Paris Saint-Germain sadarkaa tokkoffaa qabxii 6 fi goolii 1 kan qabu Botafogoon sadarkaa lammaffaan marsaa mo'atanii darbuuf gahanii. Instead feeds Abu Ali on the left, off the inside of the post and in. Ramaddii tapha goolii 8 keessummeesseen bakka bu'aan Afrikaa Al-Hilaalin Porto waliin goolii 4 qixaan goolabe. Sam Abu Aliin goolii 3 galchuun atriikii yoo hojjetu Ahmad Aliin Ben Ramadaaniin goolii 1 galche. Rigo Mora, William Gomez, Ziado Sansu fi Pepen goolii 1-1 Portoodhaaf galchanii. Ramadduma kanarraa taphni Palmeiras fi Inter Miami goolii 2 qixaan goolabame. Dio Alande fi Luis Suarez Inter Miami yoo galchan Polino fi Maurizion Palmeirasiif goolii 1-1 galchanii. Icharraa Palmeiras fi Inter Miami qabxii 5 qixaan yoo darban Palmeiras kuufama goolii 2 waan qabuuf sadarkaa tokkoffaadhaan goolabe. Mo'atanii darbuutiin Inter Miami Paris Saint-Germain derbii Biraaziliin ammoo Palmeiras Botafogo waliin taphatu. Taphoota ramaddii xumuraa waancaa kilaboota addunyaa har'aa itti dhufan keessaa morkiin Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Esperance de Tunis waliin taasisan eegama. That one lofted it into Lopez. Falcao! Martin Zubamendiin taphattoota ciccimoo sarara gidduu gara duubaatti siqanii taphatan keessaa tokko ta'uun Arsenal ni fayyadaaf eegama. Thomas Partey waliin waliigaluu kan dhabe Arsenal Martin Zubamendi bakka buusuuf dhiyaatee jira. Abubakar Abdullah. Sarara jidduu isaa cimsachuudhaaf kan karoorfate Arsenal taphataa Real Sociedad Martin Zubimendi kan ofii godhachuudhaaf dhiyaateera. Zubimendiin taphataa sarara jidduu dandeettii guddaa qabuu fi taphataa lakkoofsa 6 cimaa yeroo kanaa ta'uun ni himama. The Gunners taphaticha paawundii miliyoona 51 fudhachuudhaaf dhiyaachuutu himame. Dorgommiilee biyya keessaa fi sadarkaa addunyaa irrattis gahumsa gaarii mul'iseen taphataa ajajamaa jirudha. Biyya isaa Spain waliin waancaa Awurooppaa bara darbe milkeeffateera. Kilaba isaa Real Sociedad waliin bara 2020 waancaa Copa del Rey kan fudhate dabalatee bara darbe kilabichi hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatuuf gahee olaanaa taphataa ba'eedha. Taphoota 232 Real Sociedadiif taphatee goolii 10 galcheera. Taphataan ganna 26 Zubimendiin gahumsa qaamaa qabu dabalatee sarara jidduutiin garee isaa cimsuudhaaf tooftaa fayyadamuun akkasumas kubbaa hiriyoota isaatiif dabarsee kennuun jajama. Taphattoota ittisaa garee isaas deeggaruudhaanis cimina qaba. Leenjisaa Real Sociedad kan turan Aitor Zulaika Martin Zubimendiin taphataa gahumsa guutuu qabu jedhu amala gaariis nama qabu jedhan. Xiinxalaan Sky Sport Gary Neville Arsenal kilaboota akka Liverpool fi Manchester City waliin morkachuudhaaf taphattoota gahumsa guddaa qaban mallatteessifachuu qaba
qaba yaada jedhu qaba. Taphataa iddoo Jorginoo bu'uun dandeettii gaarii mul'isu hoggansaa fi muuxannoo qabu barbaadu. Zubimendiinis gahumsa akkanaa qabaachuu mul'iseera jedha. Zubimendi's trajectory has been startling since his debut in 2019. Arteetaa fi Zubimendiin lamaanuu Speen San Sebastiaanitti guddatanii lamaanuu Real Sociedadiif taphataniiru. Akaadaamii Antigoko jedhamutti yeroo ijoollummaatti leenjaa turani. Itti aanaan pirezidaantii Real Sociedad ta'uudhaan yeroo dheeraaf kan tajaajilan Roberto Montelli Zubimendiin gahumsa qaamaa guddifatee dandeettii isaas haala gaariin mul'isaa jiraachuu dubbatu. Miila lamaaniin taphata. Dafee haala taphaa hubachuun yeroo hundaa dirree irratti iddoo sirriitti argama. Dandeettiin isaa kunis Jaabii Alonsoon wal isa fakkeessa jedhu. Zubimendiin kubbaa dabarsuu fi jiddurraa eegaluudhaan qindoomina uumuun yoo taphatu haalli tapha isaa Thomas Partey fi Jorginhoon kan wal fakkeessu ta'utu himama. Bara kana Zubimendiin kubbaa gara fuulduraa dabarsuun Thomas Partey fi Jorginho yookaan Declan Rice ni caala. La Liga Spainin taphattoonni afur kan Barcelona fi Real Madridiif taphatan Pedri, Federico Valverde, Rodrigo Di Paul fi Jude Bellingham qofatu Zubimendi caalaa kubbaa gara fuulduraatti haala gaariidhaan hiriyoota isaaniitiif dabarsuudhaan caalu. Arsenal bara darbe hanqinni isaa mul'isee taphataa furmaata ta'uu fi malu. Zubimendiin kubbaa saffisuun beekama. Arsenal taphattoota akka Declan Rice, Mikel Merino fi Martin Odegaard qabaatus taphataa kubbaa yeroo tokko yookaan lama qofa tuquudhaan duubarraa eegalee taphatu hin qabani. Inni haala garaagaraan taphachuu danda'a. Haala taphaas ni hubata jedhu. Lammiin Spain Zubimendiin gahumsa taphataa cimaa lakkoofsa 6 isa jechisiisu qabaachuu isaatiin Arsenaliin hedduu fayyada. Keessumaa Thomas Partey kilabichaan gargar ba'uu dhiyaachuu isaatiin immoo Arsenaliif furmaata ta'aaf eegama. Mataidha oduu kennatiin Manchester United gatii Brian Mbeumo dabaluudhaan Brentfordiif gaaffii dhiyeesse. Manchester United ji'a kana keessa Brian Mbeumo mallatteessifachuuf paawundii miiliyoona 45 fi paawundii miiliyoona 10 dabaluuf gaaffii dhiyeesse. Brentford gaafficha fudhachuu didee ture. Taphaticha mallatteessifachuuf Manchester United amma paawundii miiliyoona 60 ol dhiyeessuu BBC Sport gabaaseera. Manchester United adoolessa qophii gannaa eegaluun dura jijjiirraa taphatichaa xumuruuf hojjechaa jira. Lammiin Kaameruun umrii 25 kun bara darbe goolii 20 galchuun 9 hiriyootaaf mijeessee kennuun qalbii kilaboota gurguddoo England harkiseera. Tottenham fi Newcastle taphaticha barbaadanis fedhiin isaa Manchester Unitediif taphachuudha. Chelsea Jamie Gittens waliigaltee waggaa 7tiin mallatteessifachuuf Ameerikaatti hooggantoonni kilaboota lamaanii mari'achaa jiru. Barcelonaan Rooney Bragi euro miiliyoona 2 kilaba Denmark Copenhagen irraa mallatteessifachuuf waliigale. Neymar Junior da Silva ammoo waliigaltee Santos waliin isa tursiisu mallatteessifachuuf akka ta'e gabaafamee jira.